Hawaasa mana barumsaa biratti jiini waxabajjii ji'a barnoonni itti goolabamuu fi barsiisa barattoonni nagaa walitti dhaammachuu qofaan beekama. Barattoonni mana barumsaa Falaga Yordaanos kutaa afaan Oromoo baratan garuu mana barumsa isaaniitti sagantaa kana jijjiiruun guyyaa galateeffannaa barsiisotaa jechuun moggaasanii sagantaalee garaagaraatiin barsiisota isaanii galateeffataniiru. Sagantaalee dhiyaatan keessaa tiyaatira, walaloowwan, oduuwwan bashannansiisoo fi dorgommiiwwan garaagaraa dhiyaataniiru. Barattoonni saganticha qopheessanis oolmaan barsiisotaa guddaa ta'uu himuun sagantaa galateeffannaa kana qopheessuu dubbatu. Kana qopheessuudhaaf kan nu kakaase tokko barsiisota keenya keessatti barsiisonni keenya hedduu baay'ee nurratti dadhabanii waggaa tokko guutuu nurratti dadhabanii akka nu qabxii gaarii galmeessisnu qormaata gaarii akka finnu sammuun keenya akka qaramuuf baay'ee nu wajjiniin dadhabaa waan turaniif qophii kanatti yaadnetoo qopheessine jechuudha. Barsiisonni keenya baay'ee nu faana dadhabu nuyi gatii isaanii baasuu hin dandeenyu dhugaa akkuma ilmoo isaaniitti nu ilaalu malee akka barsiisa barataatti iyyuu miti baay'ee nu yaadu jechuudha. Nuyi waa isaanii dubbachuu hin dandeenyu gatii baay'ee nurraa qabu olmaa baay'ee bakka keessa keenyatti sammuu keenya keessatti fakkii uumanii jiru barsiisonni keenya eessayyuu yoo deemne hin galateeffannaa jechuudha. Bara 2015 keessatti barnoota haala addaatiin barannee barsiisonni keenyas nutti dadhabanii haala addaatiin bakka baay'ee namatti dhaga'ama waa'een barsiisotaa jechi barsiisotaaf jedhameetu hin quufamu. Kanaaf barsiisonni keenyas baay'ee barsiisota ciccimoo waan ta'aniif barsiisota keenyas baay'een galateeffadha. Baay'ee kan namatti toludha. Barsiisonni mana barumsichaas sagantaa qophaa'eefiitti gammaduu himuun barattoota isaanii galateeffataniiru. Ani barattoota koo kana ibsuudhaaf yeroon illee haalli illee baay'ee na daangeessa. Barattoota qofaamni akka dhala koo kanan dhaleettidha kan isaan ilaalu. Isaan illee akkuma haadhaattidha kan isaan nu ilaalanii. Anarruma mataasaa mucaa kana baadhee dhufuun qabsoo tokko gafarsaadha manni koo. Garuu jaalalan barattoota kanaaf qabuu fi sagantaa isaaniirraa hafuu waan hin dandeenyeef lafa amma kanaa ijoollee qabadheen dhufee jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani umurii gara waggaa 6 barsiiseen jira. Baroota kana keessatti waan akkanaa na mudatee hin beeku jechuudha. Kanaaf miira daangaa hin qabnetu natti dhaga'ame. Maaliif bara kana keessatti qulqullinni barnootaa gadi bu'aa dhufee dhaloonni nuti guddisnu badaa dhufee jedhameet komiin ka'a jechuudha. Garuu har'a dhaloota kana gaafan argu hamlee guddaa natti ture jechuudha. Abdii boruu akka qabu dhaloota hubataa dhaloota saayinsii fi teekinooloojiitti madaqe dhaloota nu dursee fuulduratti yaadee deemu akka horachaa jiru natti beekame jechuudha. Sababiin kana jedhuuf kanaan dura waxabajjii 30 barataan barsiisatti dhaadhataa barsiisaan barataatti dhaadhataa mufiirree yoo qabaate waxabajjii 30tti walagarra jedhee walitti dhaadhataa ture jechuudha. Har'a garuu guyyaa kanatti barsiisota waggaa guutuu osoo dadhaben jenne nu qaraa nuuf jecha aarsaa guddaa kaffalaa turan haala kanaan haala ajaa'iba ta'een galateeffachuuf sagantaa akkasii qopheessuu isaanii gammachuu daangaa hin qabnetu natti dhaga'ame jechuudha.